السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر توردفتوتا في كبجمتو تكية كومنتين عبر كنا لبومي وانا مفروض سنته مجتة بولتين كنا كنجي لكم أرجتن وان كنا ما درنا نجد سيتاني أرجتني زرتاني إني كنجي جودا كوكاريدا شوفان جودا أفان عربي فاتين إني كوني مو أنا نجي جودا نم بودريدا أنا بودر يجرا باتس أنا فريش ميلك سنين لو جت تشودن دي سني أسيت مو إني كون مانغو أجتشودا يو أرجعتنا أفوكادو نسني تأجتشودا أرجعنا أنا وجين أنا بشان قرا كيست ولي لوفتاني كسنجلا جاغولان تاني جتشودا سيكاتني شوفاني تني akkasi jechuudha obboleeyyan kiyya shuufaan itti naqxanii achi kaatanii tiniin walumaa dhodhooftanii tiniin bakka haga bilchaatu eeydanii akkanatti qopheeffattanii nyaattanii furdiin noormaali jechuudha. Akkasi isin jedha bareeda baay'ee itti fayyadama. Argitanii jirtanii obboleeyyan kiyya viidiyoo kana yeroo san dheeresee hojjechuun natti hin tolle silaan hojjedha jedheeti natti hin tolle jechuudha. Gizee hojjedhu gizee jalqabarraa gizee distii irra kaayadhu gizee akkamitti maankaa meeqaa gamii akkatti godhu isinitti agarsiisne jechuudha. Sababa koomentii kanaati jechuudha kan isin hojjedhe obboleettii kiyya kanamee waan nama furdisu naa himnaa jette obboleettii kiyya waan beekurra waan rabbiin naa laaffisirra siif hima jedheeti sababa keetiin namni biraas ni fayyadama jedheetiin yaadeetiin kan dhufe akkuma argitanii jettan shuufaanis kun isa kana jechuudha kuukarii kana shuufaan jedhaniini afaan arabiffaatiin isa kana jechuudha anamma kan fixee kan amma reefu al tokko qofarraa hojjedhe jechuudha inni kun immoo aannan kana jechuudha aannan nidos jira saafas jira aynata hedduutu jira jechuudha aannan powderii jechuudha yoo barbaadan aannan kaaninis fayyadamuu dandeessan huma rakkoon qabu jechuudha garuu powderii kanatu irra filatamaadha jechuudha xiqqoosi kanaaf obboleeyyan kiyya maaseetanii namni nyaata furdatu yaada furdata jedhanii yoo yaada dhiisteetiin hin jette nyaata malis namni jechuudha ni furdata jechuudha nyaata malis garuu yaada qabaanna waanuma barbaadde osoo nyaatte hin furdatu jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee baay'istanis yaaduu dhiisaa warroon furdachuu barbaadan dhugaadha namni hin yaadne jiru waa hedduutu nama yaachisa beekamaadha garuu yaanni qaama namaa xuuxee fixa jechuudha akkas isin jedha obboleeyyan kiyya maasiitan ganama jechuudha ijoolleen baay'een yeroo waa'ee naskifee irratti kaasee jechuudha tokkoon isaanii karaa badattoorri fudhatanis jirtanii obboleeyyan kiyya rakkoon qabu homaa miti jechuudha isin fayyadamtuu fayyadamtanii itti fayyadamuu soo baattan mirga keessan jechuudha ganama jechuudha obboleeyyan kiyya akkuma bishaan dhuydanii kaatan yaa'u jalqaba bishaan dhuynaa mira akka lafaa kaane akkuma bishaan dhuydanii kaataniin jechuudha osoo gara hojiin deemin isa kana jechuudha turuuf bilchaatuuf daqiiqaa muraasa fudhata jechuudha hin turu bilchaachuuf haga bilchaatuun tursiisa jettanii garuu hojiitti osoo hin fiigin isa kana hojjetattanii aannan keessa wajjin jechuudha saani takka ukaayyuu kubbaayyaa takka yoo dhuydaniitiin jettan wallahi maashaallah yoo daa'ima itti dabalattan daa'ima yoo jiraate daa'ima itti dabalattan jechuudha haga sukkaaratti dabalattan san yoo daa'ima itti dabalattan isatu filatamaadha jechuudha isinii galee kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya isa kan nama tokko yoo taate ati maankaa 4 sigaa jechuudha isa kan maankaa 4 sirriitti barakata jechuudha sirriitti barakata isa kana maankaa 4 fi aannan isa akkasuma maankaa 4 jechuudha powderii kana yoo ta'e kaan immoo kubbaayyaa tokkotti naqatta jechuudha bilchaachuuf daqiiqaa muraasa jechuudha yoo su bilchaata kanaaf inni kun immoo haayisaa yookaan ajjaarraa kan hojjetame jechuudha aynata hedduutu jira kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha wallahi ijoollee keenya furdin normaali furdattan jechuudha maaliif borci isinitti hin baasu qaama guutuu furdattan jechuudha isa kana yoo fayyadamtaniitiin jettan isa kan fayyadama haga ganama buna qabattaniitiin buna bicha dhuydanii nambeelee sun addeebisu jettanii haga laphee keessan of miidhan haga lapheen keessan hojiin gadi harkifamu isa kana yoo fayyadamtanii hojii keessan hojjetattanii achi booda immoo waan biraa seeraan nyaatanii achi booda buna keessan dhuguu dandeessan buna naskifee powderii san jechuudha annanuma kan hojii fayyadamtanii isiniin jedhe akkasii obboleeyyan kiyya inni kun jechuudha ijoolleen baay'een yemanii maarisan jechuudha kanam gurguramaa jiru warri furdina barbaadan jedhanii kan beeksifamaa jiru sirriitti beeytan jedheetiin yaada isa amma jechuudha intala fira warraan bira jiru bira teessutu bite jechuudha birri 150 bittee garuu hiqaan isaa xiqqaadha jechuudha xiqqaadha inni sun
borciis namatti baasa. Borcii natti baase jettee mucattiin. Borcii natti baase jettee akkasumallee immoo yoo isa dhaabde gaafa isa addaan kutteetiin hin jette furdinni sun hin bada jechuudha. Sii galee warri fayyadamu heddan sirritti nama fayyadamerraa kan dhagayeedha jechuudha. Furdinni gaafa isa addaan kuttan isinirraa hir'ataa deemu huqqataa deemtan jechuudha suma gabaabatti. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa isa kana jechuudha. Wallahi warri furdachuu barbaadan itti fayyadamaati ilaalaan isinin jedha. Nagalateeffattan gaafa tokko. Ay mucattiin sun adaa dhugama jettanii nagalateeffattan isinii galee. Kanaaf ijoolleen keenya warri furdachuu barbaadan karaa salphaan jechuudha. Osoo waa tokko shakkii malee keemikaala qabaa maal ta'inna akkasuma godhina waa takka jechuudha. Kun nyaata uumamaati jechuudha. Nyaachuu dandeessan jechuudha akka barbaadanitti yoo barbaadan yoo firaafiree mana keessa jiraate yoo barbaadan akkama viidiyoo reef hojjedhisanitti avukaadoo yoo ta'es mangoo yoo ta'es muuzii yoo ta'es istoobarii yookaan faraawolaa yoo ta'es gubbarra godhattanii nyaachuu dandeessan jechuudha. Wallaahi akkasii nyaattan taana nyaata biraa inumaa nyaachuuf isin hin hawwisiisu jechuudha. Isa kan fayyadamu jammartan taanaan keessaayyuu daa'imatti godhattanii daa'ima maankaa takka jechuudha. Akkuma geessitanii gizee dhuguuf qopheeffattan daa'imatti godhattanii firaafireen kun jiraate irraan itti godhattan taanaan wallaahi ni argitan jechuudha obboleeyyan kiyya. Jijjiirama isin fiddanii fi akka isin isa kan nagalateeffattanii isa dhabuu hin barbaanne dhuftanii kana himtan abdiin qaba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warra furdachuu barbaadan fayyadamaan isiniin jedha. Waan xiqqoodha amma inni kuni shuufani kun jechuudha qarshii guddaa miti. Isinii galee waan ofii keessaniyyuu bitachuu dandeessan. Isin kun jechuudha amma kan jirutti jechuudha akka Dubaayitti diraama 8 fi shilingiidha jechuudha. Saantima 50 isinii galee akkasii inni kun immoo aannan kun immoo wal caalaa garagara jechuudha. Niidoo kan jedhu jira amma kun immoo saafaa jedha maqaan isaa akkuma argitan. Inni kun birrii 20 takka jechuudha. Walirratti waan birrii 30 hin guunne jechuudha lamaan isaa kun isin bitattanii. Kanaaf waan guddaayyuu fayyadamtanii waan yeroof fayyadamtanii booda isinirraa badu haga fayyadamtan isa kana takataatais yoo fayyadamtan ni dandeettan jechuudha. Ofii keessaniyyuu bitachuu ni dandeessan. Akka kaan amma birrii 150 bittanii ji'aayyuu fayyadamtan. Sanummoo yoo addaan kuttan furdina achumatti bada. Sanuyyuu borcii isinitti baaseedhu. Shuu faayidaa. Kanaaf isa kana fayyadamaan isinin jira obboleeyyan kiyya biyya keessas ni jira jechuudha. Inni kuni biyya keessas jira. Gaafa biyya galtanis fayyadamuu dandeessan isinin jira obboleeyyan kiyya fayyadamaan isinin jedha. Inni an beeku isa kana. Inni keemikaalarraa wanti keemikaalarraa bilisa ta'e jechuudha. Wanni yeroo kamuyyuu yoo nyaatte simmiin wanti yeroo kana na nyaadhu sin filachiisne isa kana jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaan isinin jedha obboleeyyan kiyya. Yoo isinitti tolee laayik gochuun wal biraan gayaa hiriyoota keessan obboleeyyan keessan kan furdachuu barbaadan kan ganama qursii maal nyaadha yaada isinitti ta'e kan daabboon isaanii isin salacha'eetiin jedhe isa kana ganama qursii fayyadama galgala siraatis fayyadamuu dandeessan. Maaliif garaa keessan irratti hin ulfaatu jechuudha. Isin galee nyaata gar osoo isin ufittuu hin baay'isin inni kun jechuudha. Wanti isin fayyadamtan akkuma isin fayyadamtanii gara qaama keessanii gora jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waa hundarraa bilisaa coggaarraa nagubaan hin jiru maaliin hin jiru yookaan sukkaaraa miti sukkaara hin qabu hin jiraami baqa akkas. Kanaaf jechuudha yeroo kamuyyuu yoo fayyadamteetiin hin jettu waan lubbuun teessi fuutu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaati laalaa warri itti fayyadamtanii isinitti tolee jijjiirama isaa argitan azalatti koomentii barreessaa galatoomii jedha jechuudha. Warra beeknillee itti fayyadama anuu fayyadamee arge jedha. Waliif qoodan isinin jedha obboleeyyan kiyya inshaallah waan beekan tokko irraa namatti himan keeriidha. Akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Warri maatii hin ta'inis maatii ta'uun chaanaala kiyya na jajjabeessaan isinin jedha obboleeyyan kiyya. Waan beekurraa isinitti himu duubatti hin deebuun isinin jedha inshaallah. Akkasuma isinin jedhaan ofii kiyya waan fayyadame ergee waan ofii kiyya fayyadamaa jirudha kun ija keessan afuttiin isinin jedha wallaahi ana dhamti qaata fayyadamuu jammari jechuudha. Kanaaf